ke subscribe godha okay YouTube ke subscribe godha itti deebina okay arrabastee dubbistee no matter ana tusan sanat qalsi arraba yote I don't care Garan jalla terra fune raftus bedime namadeksisa bayina tayzra walla YouTube ke hawa tube jetani subscribe goda okay subscribing goten tana ollolla أنا تعطيك كسوسيبنا سوسيبنا أكفني كفسو ما شوفي أفني رفسو أقول بسمع فنوبيتما نتي تعطيك كسوسيبنا سوسيبنا أفني كفسو ما شوفنا أكمل سلسو Mari full of good to go, huh? Subscribe, go down. Bahar mukon. Kancala terra fumi. Asin bainti sini go chundendo karatis bukiman. Asasoda barana albi koti. Kibeka mantara, nesani moti. Mashoko guntuni nahuta, mashoko shuruba kezala, mashoko shuruba kezala. Yada ketani oba gunguma male marane. YouTube ko subscribe go chokan daga nake. Hawa to belani dura. Jolle ko suma na jibbitani rakkoon qawwani keessani YouTubein kiyya inni dura hawwisha YouTube waan jedha barreeffama dheeraadha itti barreessitanii searchii gootanii argachuun isaa hin ulfaata jedhee hawwaatube kan jedhutti jijjiireen jira jechuudha fidala hawwaatube fidala 3 tube kan jedhu qubee gurguddaatiin barreessitanii searchii gootanii maraatu keessan kana yoo guddistan maallaqa faranjii nyaattan yoomitti maxxanfama madaamii keessatti hafti rabbii keessanii jedhaati. Oromummaa walii yaaduun isa kamimi kan maraatu keessan dullatti keessan kana mana madaamiitiin maxxanfama yookiin kushiinaa madaamiitiin baasne subscribe gochuu bitaa osoo hin taane viidiyoo maraatu keessanii kana daawwadhaaf yookiin saatii naaguutu saatii murtaa'eetaa fi yookiin
Oromummaa walitti qabna ijoollee koo gandaan wal qooduu maal akka ta'e adda baasee isiniif hima waa'ee kiar beshir irratti illee hedduun itti mufattanii jirtanii. I don't know naaf hin galle nama dhuunfaa tokko irraa yoo komii jiru rakkoo jiru himatan isin akka waan ganda keessanii tuqametti samii kana geessanii ardii buutu jechuudha. Haa ta'u malee itti isiniifan deebi'a muuziqaa tokko wallaggaa isin affeeree itti deebi'a haasaa kiyyatti jechuudha. Ammoo muuziqaan isin gaakalas haasaa kiyyatti fufu natti maa koomenti jalatti yoo muuziqaa dabalii nuuf banii jettan I don't care isiniif bana okay. Jaarsi ko tokko immoo qubeensa haa'eedhaan kan ka'udha okay. Maqaa Facebook isaa argaa jirtan innis jaakooti. Ijoolleen Facebook martiyyuu jaakooti. Ani keessaan Facebook irra siiresiitee keessaan shakashaku isin galee warri keessaan shakashakaa koomenti jalatti muxuwwaa fakkaatanii nu arrabsitan dantaadhuma keessanii achumatti akka bartanitti deemtanii isin galee namni amala qabu mul'isa isin galee I don't care rakkoon qabu. Jecha waan hin taane jirtanii yoo nu arrabsitanis nuyi jecha keessanitti bakka laannu jechuudha. Maaliif bakka sana hin jirru nuyi akkuma ifaaf bilisa ta'anii taphachuu malee isa keessaan zinaa dalagan maal jedhanii hin beeknu isin galee amala koomitti isin galee. Kanaaf yoo asirraan ba'ee immoo Oromoo akka kiyyaa wajjin taphachuu I don't care rakkoon qabu. Qabrii kiyyatti hin galtanii qabrii keessanitti hin galu. Kanaaf iyyuu isin hin dakalu aratna waa'ee uffannaa kiyyaa feetan na hordofa feetanii isaa amma ishee subscribe godhaa YouTube kokkee isin jaaladha dhugaa rabbii onnee irraa. Afanii raffisu afeen jira kunola kottaa rafaa dhugaa rabbii afeen jira. Natti taate akka susibuna dafanii danfisu. Susibuna dafanii danfisu. Kibega manjaalate sanyii mootii. Okay, muuziqaa wallaggaa booddeetti deebi'ee isin aggaabbasaa rakkoon qabu. Hawaa kan beektan Facebook irratti maraatummaadha. Garuu gama keessaa zinaatiin hin beektanii. Maqaa barbaadanitti moggaasuu dandeessu. Isiniif jedhee jira. Warra asirraa niqaaba isaanii kana godhatanii dhufanii muxuwwaa fakkaatanii hawaa arrabsanii wallahi warra keessaan shakashakanii okay. Hin beekna nama ofii nagaa fakkaatee koomentii jalatti nama akka ta'u no nuyi keessaan shakashakuu hin beeknu bakka zinaa hin beeknu. Biyya ormaa jirra mana madaamii jirra affanamni waan ooluuf uffata miidhagaa of uniformii ofirraa baasnee as baanee si waliin taphanna bas kana qofaa beekna. Understand isni galee warra macawaa fakkaatee nama arrabsu kan immoo dhuguma nama diinii ta'e kan nama gorsu jira hundaa miti laakiin tokko jirti jechuudha. Kan sataramtee keessaan hojiin ishee biraa koomentii ishee waa biraa. Kan akkasiifas niin jechuu barbaadeen hundaa jechuu miti okay. Namni diinii jira namni dhugumaan waa'ee amantaa islaamaa gadi fageessee beeku kan uffata namarraa jibbu kan adeemsa nama tokko namarraa jibbee nama gorsu ni jira. Warra akkasii ammallee galatooma ulfaadhaas ni jedha isin gorsa keessan hojii irra oosha gaafa rabbiin na qajeelchite hobbadhee irraa deebi'ee jechuudha waan hundaa. Garuu asirratti na beektu malee gama keessaan shakashakuu kana hin beekwan. Warri keessaan shakashakaa jalatti koomentii muxuwwaa nu barreessan down isin jenna okay. Fuck you isin jenna okay. Amma waan isin jechuu barbaadu mata duree dubbistanii jirtan YouTube ko subscribe gootaniitu natti ma YouTube kee subscribe gootaniitu yoo ta'e ngooni mu gootaniitu natti ma hayya hawaa mudannoo qabdi sirriidha. Mudannoo isheetiin qeequu dandeessu. Mudannoo tokko qaba. Mudannoon kun sun immoo mudannoo kiyyaaf muuxannoo jennee bira darbinee jirra jechuudha. Amma dulloonni tokko afaan pilaastikii hamma qaama saalaa hawaa kan hin bareenne afaan jiraa jechuudha. Hawaa kan jedhan jiru kan akka dullatti fatiyaa eenyu jettan sun kan kuyeetiin jirtu. Dhugaa rabbii afaan isheerra 100% qaama saalaa kiyya caala. Ani haqiiqa isinii hima safuu dagachuu miti qubna gara isinii hima. Understand? Afaan intala sanarra qaama saalaa hawaa wallaggaa wayya. 100% understand. Anjala muree isinii hima waan hin beekuufi waan hin argeef jechuudha. So warra akkasiifaa maqaa namaa osoo hin oofne
baay'ee bareeda. Dulloota tokko fuula jaraarra qaama saalaa hawaa wallaggaa na wayya. Kanan isin jechuu barbaadu fakkeenya kaleessa eenyu mucaa Dubaay jiru sana baay'ee komadheen ture. Ijoolleen keenya gidduutti argamte suuraa ka'uun kun dogongora kanan jedhe. Mucaan sun amma kantinitti abiyyi balaaleffate. Isa kaan isaayyuu hawaasa Jimmaa xiqqeessaa ture. Akkamitti shamarra wajjin suuraa, shamarra Jimmaa wajjin suuraa ka'aa jedheera. Akka dhuunfaa nama tokko ani kanan itti jedhe. Malee hawaasa Arsii hundaa miti. Isinii galee ani kana durayyuu ijoollee miira keessa nagashanii jiran nama Arsii hundaa walitti arrabse. Laakiin mucaa HIV vaayirasiin qabame kan fakkaatu kun jechuudha. Kan ruubii ijoollee keenyaa hin geenye jechuudha. Akkamitti ijoollee keenya gidduu ta'ee suuraa ka'a. Ijoollee dhaabni sun dhaaba ijoolleen sun deeggaran hin balaaleffataa balaaleffachuu rakkoo miti. Isinii galee anamma fakkeenya dhaaba kaafaa'oo yaadaan hin balaaleffadha malee oromummaatiin hin balaaleffadhu. Iddoo dhugaatti iddoo dharaatti malee kan ittiin jedhu bakka osoo wal arrabsanii wal xiqqeessanii dhaqee jara dhaaba sana keessa jiru wajjin suuraa hin ka'u abadan akka kiyyatti jechuudha. Namni garuu yaadni isaa waladda. Haa ta'u malee nama Jimmaa xiqqeessaa ture mucaa vaayirasii HIV kan qabame fakkaate kan hawaasa Jimmaa xiqqeessaa ture. Saawudi Arabiyaatti qaamaan hin beeku malee akka nama tokko sooshaal miidiyaa irratti nan beeka. Nama HIV vaayirasiin qabame kan fakkaatu namni Saawudiitti umurii isaa guutuu hojjetee ofiin qayyariin biyya biraa darbu ofiifuu nama surree tokko jijjiirachuu hin dandeenya. Understand? Ani nama tokko nama dhuunfaa tokko rakkoo jiruu fi komii jiruu itti himan maaf gandummaatti geessituudha kan na dhibeen. Sammuu keessan kana bal'isaati yaada. Nuyi warshaan gandummaa nu bira hin jiru abadan. Ani gandummaa hin beeku. Yeroon ani wallagga ofiin jedhu ati wallagga miti jettani miti inshallah eessayyuu miti jedha. I don't care. Dubartiin biyyan qabdu sijjamar. Isinii galee bakka dhaloota kiyyaa anaa fi nama naannoo kiyyaan na beeka malee nama miidiyaatii miti. Haa ta'u malee warshaan gandummaa nu bira hin jiru. Isinii galee akka nama tokkotti mucaa sana yoo balaaleffadhe yoo komii jiru dubbadhe yoo badii inni balleesse yoo dubbadhe intini jedhe bakka isaa sana bootanii hawaa arrabsuun maaf barbaachise. Yoo waan hawaa tokko badii isheerraa dubbattan bakka hawaa bu'ee kan isin arrabsu jira hin jiru. Maaliif hawaan wallaggaa bakka hin bu'u? Isinii galee akkasitti beeka. Gandummaa keessa kan nama galchu xiiqii kan nama galchu isinidha. Garuu mucaan kun akkasii akkuma jedhe immoo nama homaa hin qabne namni Saawudiitti of hin jijjiirre abadan of hin jijjiiru. Namni Saawudi Arabiyaatti hojjetee duuniyaa argatee of jijjiiree biyya abbaasaa faadha isaatti hin jiraanne abadan of hin jijjiiru. Kashlabbeedha isinii galee kashlabbee. Ijoolleen keenya qaqqaalii gaggaarii ilmaan maccaa jechuudha. Isinii galee Jimmaan bakka bu'ee dubbataan jiru. Garuu akka addunyaatti kan dhiira jilbeenfachiise jaalalaan eenyu addunyaa irratti kan beekame shamarra Jimmaati. Dhalattuu mucaa Sigmooti. Isinii galee ni beekna. Jaalalaan isin booji'u shamarri Jimmaa nan beeka. Garuu jaalalaan osuma booji'amiyyuu nama HIV akkasii gidduu dhaabbatanii of gidduu kaanii suuraa ka'uun hin barbaachisu. Dogongora kun. Isinii galee kun dogongora matu barsiisa. Ammanii akka nama tokkotti kana dura sababa siyaasaatti sheekasa Ameerikaa jiru san arrabsaan ture. Kanan arrabsanii gama diinummaa isaa osoo hin taane gama amantaa osoo hin taane gama oromummaatti tokko ol kaasee tokko hin taane sababa siyaasaatti arrabse. Isinii galee sababa siyaasaatti arrabse. Isinii galee kana biraanis immoo ijoolleen tokko ijoolleen sikkoo maandoo miira keessa nagashtanii namni sin arrabseera. Amman Arsii arrabseera osoon arrabsu ijoollee isaanii keessaa tokko wajjin suuraa ka'uu hin qabu. Maaliif arrabseera waan hin ta'eef? Tokko arrabsee tokko jaallachuun kun dogongora. Kuulloo jechaa nama xiqqeessaa oromummaa namarraa fuudhaa nama waliin suuraa ka'uun maaf barbaachise? Kana jala murtanii beekuu qabda. Daawun gandummaa. Ani gandummaa hin beeku. Gandummaas faarsaa hin jiru. Garuu namni tokko wallagga keessaa badii qabaate maqaa hawaa waamtanii yoo wanti ni jettan wallaggi ba'ee maaf hawaarraa dubbattanii jedhee isin mormu. Maaliif hawaan nama tokkodha. Ganda hundaa miti obboleettiin ishee bakka hawaa bu'uu hin dandeessu nabar. Akkasitti gadi fageessaa yaada. Yoo namni seenaa biyya isaa tokko barreessee maxxanse immoo kun gandummaadhaa hin jedhina. Oromoon kutaa 11 hundiyyuu tokko. Garuu seenaa biyya keessanii isinillee barreessitanii yoo maxxansitan isinirraa waa barata. Ganda keessan irraa namni waa hubata.
Sinigalee amma yeroo baay'ee macaaftuu lama macaan jechuudha. Wallagga xiyyaara wala duraa balaliisee jimmaan jaalalaan addunyaa boojii yeroo jedhame yeroo barreessee waa tokko yaada tokko maxxansu dhuftanii jalatti waan hin taane jettu. Ani gandummaaf osoo hin taane seenaa biyyattiin keenya qabdu addunyaa beeksisaan jira. Sinigalee isinis hamma dandeettii keessanii miidiyaa keessan irratti waan akkasiin jechuu dandeessu. Kun gandummaa miti. Sinigalee warshaan gandummaa nuuf keen jiru aslan. Sinigalee amaleeffannaa akkasii hin qabnu. Ija tokkoon nama ilaalla. Gandummaan maal akka ta'e iyyuu hin beeku aslan. Gandummaan maal akka ta'e hin beeku. Laakiin nama dhuunfaa tokko waamee yoon waan tokko rakkoo jiru itti hime nama sana bakka buutanii hawaa hin arrabsina. Hawaa hin gadda duuba waggaa irraa arrabsaa turtanii. Arrabni namarraa hin dubbifamu. Sinigalee kanan arrabsiin hin jiru feesbuuka kanarraa. Kanan arrabsiin hin jiru. Namni dhaabaan adda taanu yoo Oromoo walitti qabna kan jedhurraa ilaalcha godhetaniin booda kanarra sin isaa dhufe anis malee sodaa nama tokkooti miti. Dhaabni kiyya akkuma duraati, namummaan kiyya akkuma duraati, miidiyaan kiyya akkuma dura sin beektan ni jira. Arrabsuu nan danda'a. Garuu ani Oromummaa osoo walitti qabnu akkamitti nama kana arrabsa kan jedhurraan kan ka'e of ilaaleen isinirraa dhaabbadhee jira. Hundumti immoo tokko miti. Namni tokko lama yoo balleesse ganda sana bakka hin bu'u. Dhugaa rabbiitiin. Dhugaa dubbachuu ta'e yoo namni tokko tuqame isin 10 taatanii namatti duultu. Kun ta'uu hin barbaachisu. Kiar beshir haqa jiru dubbadden. Dhugaa jirtu dubbadden. Sinigalee kiar moo kiar jedhama islaama qaamuchaa sana. Na kanaaf iyyuu tokko jaallachaa tokko jibbaa jaallannaan furii wajjin jibban shittoo wajjin jedha mammaaksi Oromoo tokko. Jaallannaan hawaasa Jimmaa hundaa walitti jaallachuu mootummaa achi keessaa dhalate illee jaallachuu moo qeequun maal jechuu achi immoo ishee kana buskuta kana kanatti hammateetti rigatee suuraa ka'uun leesh kheer inshaallah. Amma waliin ka'uun isaanii badii miti garuu akkamitti hawaasa ganda sanaa xiqqeessaa shamarra ganda sanaa wajjin suuraa ka'aadha. Dammoo nama HIV qabu kan fakkaatu dhiira isa daratii qabu isa cuuncaa qabu isa qabeenya qabu osoo ta'e haa ta'u isa makiinaa qabu kun ofiifuu yatiima miskiina nama asii shurxaan gadi buusee jennaan bara jireenya isaa guutuu osoo maatii abbaa isaa faadha isaa hin dubbisiin nama Finfinnee keessa ture pirezidaantii maammee wajjin. Achi immoo gara Dubaay kallattii deemee hin beeku achi dhaqee ijoollee keenya qaqqaalii wajjin suuraa ka'ee maaf maqaan nyaata yaaki. Shamarri keenya akkasii kun warra hojjettoota mootummaa biiroo waliin jiranii waliin suuraa ka'uu qabanii araatnatti dhiggabbalee ani miidhagina isaanii cimina sammuu isaanii waan hundaa isaanii waan faayamanii guutamanii rabbiin kenneef waan ta'eef jenna handartan waan isaan waan qabaniin boonuu qaban. Moo namicha HIV akkasii of gidduu dhaabbanii akka hordaa biyya keenyaa yeroo dallaa cufan asiin jira miti wallaahi yeroo horiin amma dallaatti geessanii yeroo horiitti cufan jechuudha bakkee dallaa ani gaxariitti an guddadhiiqa. Achi asif asinaabanii muka kanatti danqaru jechuudha akka waraabessa seenee horii sana nyaanneef nama akkasitti ofiifuu akka hordaa tokko dhaabbatu surreen akkasitti qofa surreen akkanatti kan qofaatti rarra'u jechuudha. Dhugaa rabbii hammannaan dhiira akkasitti yeroo hasa hammatan nama guutu jechuudha. Yoo daratti isaarrallee ciiste baxxaanii malee si ciibsu jechuudha akka ispoonjii lallaafu malee kun ofiifuu nama HIV qabu kan fakkaatu shamarree babbareedduu qaqqaalii shamarree Jimmaa wajjin sanyii mabuubaa wajjin ka'ee yeroo suuraa argamu hammamitti dhaga'ama ijoollee dhiiraa isaaniitti nutti illee dhaga'ama na dhalattee Wallaggaatti garuu mucaa HIV sana wajjin kaffalee fiiyyuu suuraa wajjin ka'uu hin qabani never akka hawaatti matoo bartanti ittiin gaa kiar beshir moo kiar beshir jettusa ittiin gaa okay ijoollee si komaandoo kiar beshir bakka isiniin bu'u. Kiar beshiriif jettanii hawaan arrabsiin ani hedduun isin kabaja dhaabbadheen jira okay jawwee malee hidhaa galuun sana alzansiise dhaabbadheen jira waan hundaa'e okay maaliif Oromoo walitti qabnu kanaaf jennaan isinillee miira keessa nagashuu osoo hin taane kiar beshir kana yoonti ni jechuuf barbaadan furdi isaa nyaachisaa osoo nama qabu ta'e dhugaa rabbii shamarra ganda isaatti baxxaanii bitee seera guuteetti dammarama mucaan ofiifuu homaa hin qabu yatiima miskiina. Sinigalee wallahi birrii shamarraa liqeeffatee achitti uffata aadaa manaaf maal gurgura jettanisa liqeeffatee liqii namaatiin suuqii bitee shamarra keenya goyyomsaa yaaki qaqqaaliif gaggaarii shamarra keenya goyyomsuudhaaf waan yookaan hedhee suuraa ka'uun gidduu dhaabbate na ala buushaklaa wallahi sheerii godhaatittiin gaa warri kolfaan jiran haqiiquma isinii hima warri kiar beshiriif aartan immoo faakkii isinii nan jedhan. Namni tokko gande tokko bakka hin bu'u gandi isaa bakka hin bu'u sinigalee
nama abiyyi balaaleffatu wajjin suuraa kanatti ka'umu na alabuu shakla wallahi la'azum suuraa wajjin ka'u miti bakka ni taa'ee nus kaafii dhuge taa'ee dhugon bakka ni taa'ee nus kaafii dhuge taa'ee dhugon araknat isni gade ijoolleen keenya garuu guwwaadha isni gade shawwadamina lammeeffata biratti suuraan keenya lammeeffata dhalataa arsii nama biraa wajjin suuraa kaa rakkoo hin qabu kan daratii qabu kan qabeenya qabu isa dalagataa isa finfinnee duuriyyee shaayii bunnaa jedhee asii fachi deemeentiin hidhee ture miskiina waan nu nyaatu dhabee Duubaayitti darbe wajjin suuraa kaatanii maal poostii nu gootu yaaki fi keessan morma lawwee milkee akkasii baattanii sanaayyuu nama dhaaba isin halkaniif guyyaa deeggartan nama xiqqeessu isin bira taa'ee ijoollee dhiiraa qofaa miti anaanillee sukkaara dhibba nagashee jira. Ijoolleen dhiiraa amma ijoolleen tokko maaliif wajjin suuraa kaatan jedhan yeroo aaran inaaffaa isinitti fakkaachuu ni mala. Noo inaaffaa miti. Shamarra ganda isaaniiti yoo itti naaffanis dimokiraasiidha. Keenya nutu fuudha jechuu danda'a. Garuu shamarri Jimmaa Oromoo kutaa 11 bira darbee zeegaa biraafiyyuu qaaliidha. Kanaaf immoo Jaarmantu ragaadha. Ameerikaan ragaadha. Dubai manu Saudi ragaadha isni gale seenaan isaanii bakka hin jirre hin jiru isni gale kanaafiyyuu nama seena qabeessa nama biyya ulamaa danuu qabu waan ta'eef jennaani beekamoodha isaan nama kamiyyuu jaalalaan booji'anii wajjin suuraa ka'uu danda'u laakiin kan akka mucaayyatii HIV vaayirasiin qabamee gidduu dhaabbatanii yeroo suuraa kaa'an I'm so sorry ani baay'een qaanfadhe malee baay'een qaanfadhe bakka isaanii bu'ee kanaafiyyuu ani mucaa sana qofaan qeeqe malee hundaa hin qeeqni uummata arsii woonatti mufattanii jiraatan yoon jecha sababatti isa qeeqeef natti dallantan yoo ta'e kun dallansuu hin barbaachisu garuu gama biraa yoo jiraate immoo dhiifama isin gaafadha iddoon kee rakkoo hin qabu yoo gama biraatiin isitti darbee jiraadhe mucaa abdii jedhamu irratti invaayintii ta'e ani yaada kiyya ibsadhe malee isin arrabsuun dhufnee achirratti na arrabsaa turtanii koomentii keessan argaan ture rakkoon qabu nama koomentiif jiraatu miti nama koomentiif jiraatu osoo hin taane nama konfiidensii mataa isaatiin deemu laakiin waan kaleessa jedhame tokko nama hirraanfatu miti waan kaleessa jedhamu oromummaa nurraa fuudhaa amantaa nurraa fuudhaa akkamittiin nama keenya wajjin suuraa kaatu tokko jibbanii tokko jaallachuun barbaachisaa miti isinii galee holoyyiko namni isiniif bitamuu hin jiru namni of ta'ee deema ijoolleen dogongoranii jiran ijoolleen dogongoranii jiran lammeeffata kiar beshir sana wajjin suuraa akka hin kaane ijoollee sana hin beeku Facebook irratti hin beeka garuu dhalataa Jimmaa ta'uu isaaniitti hin beeka abbichuu jaallatu yeroo baay'ee TikTok keessattis isaan hin argaa kanaaf jedhan namucaan kun nama abiyyi arrabsuudha qeequu bira darbee nama abiyyi arrabsu bira darbee nama hawaasa Jimmaa xiqqeessaa ture isinii galee abiyyi mootummaadha rakkoon qabu maaf arrabsame hin jennu qeequu dandeenya abiyyi isinii galee garuu namni tokko osoo si xiqqeessu osoo si arrabsu osoo biyya kee xiqqeessu akkamitti suuraa wajjin kaatu ka'uu hin qabamu garoon kan isiniin jedhu Oromoo irraa adda ta'aa jechuu miti Oromoo kutaa 11 bira darbee addunyaaf qaaliidha shamarri Jimmaa eenyu wajjin ka'uu dandeessu garuu kan akka kiar beshir yatiima kan shurxaa qabee biyya buuse asii osoo reetti eegu namni reetti eegu bari magaalaa keessatti nama mana ijaarrate nan beekaan nama magaalaa Jimmaa magaalaa eessa Finfinneetti kan mana ijaarrate namni reetti eegu jechuudha nama kaayyoo isaa beeku namni hojjetu meeqatu jira nama reetti eeguudhaan isin qeeqaan jiru roon isin jedhu goota koo jedhamee mucaan waan faarsamuuf jenna hawaasa keenya xiqqeessaa namni qabsaa'aan akkasii ganda namaan tokko bari qabsaa kan ofiin jedhu ganda namaan tokko aslan Facebook irratti nama sa'aatii 24 qabsaa'aadha erga jennee maashaallaan nuyi sa'aatii 24 Facebook irra yaa'u lamaaf qabsaa'anuun hin jettan reegaa'u kanaafiyyuu kan akka kiar beshir kana wajjin suuraa ka'uurra abadan dhaabbadhee hafuu na wayyana akka kiyyetti kan akka kiar beshir jedhe malee ani Oromoo kutaa 11 waliin suuraa ka'uun dimokiraasiidha garuu nama yatiima HIV vaayirasiin qabame kan fakkaatu kana wajjin dhaabbatanii suuraa ka'uun keessan kun dogongora cimaadha akka hawaatti kun kanumaan jala dabarraa YouTube kiyya immoo subscribe gochuu hin dagatina maqaa isaa isinii gabaabsee hin jiru akka isinii galuudhaaf
searchii gootanii akkasiin argattanidhaaf. Okkee ijoollee koo hedduun isin jaalladhu dhugaa rabbiiti. Keessa koo rabbitu arga. Anjibbaa namaa hin qabu hundayyuu nan jaalladha. Isinii galee dulloonni tokko immoo hamma qaama saala hawwaa kan hin geenye fuulli keessan yeroo mara hawwaa jettan jirtu. Isiniif an deebii hin qabu. Deebii hin qabu. Isinii galee kanaafiyyuu rakkoon qabu yoo maqaa na waamtanii beekamtii ittiin argachuu dandeessu. Don't care, I don't care. Na arrabsuu dandeessu, na faarsuus dandeessu. Rakkoo miti inni kun. Feesbuukiin wal nama qixxeessa. Isinii galee kanaafiyyuu of ilaalaa haasaa keessan bichaa. Amma dullatti eenyu jettan tokko maqaa shiffatii haa jettan tokko afaan pilaastika. Kan afaan pilaastika sawunnatiin irratti yaa'ee umee akkana kanatti dhaabbattu jechuudha. Obboleettii Kayaar Bashir isheen illee. Wallahi sawunnatiin ishee lafee ishee mormi ishee jechuudha. Daratiin ishee kun osoo akkana gootanii lakkooftanii lakkaa'ama jechuudha. Isinii galee warra akkasii dudulloomee yeroo itti darbe akka amadi borishaa jedhee umurii isaanii fixanii horii keenya jiraachaa jiran kanaaf deebii hin qabnu. Aslan fuula jaraa ilaaluurraa haqiiqas ni himau. Yoo jawwaalarraa qabdan waan gadhiifamee jiru mudannoo kiyya yoo daawwattan 100% isinii wayya. Hirribnillee isin qaba amma kana dulloota akkasii afaan pilaastikaa sigee as ga'u kana ilaaluun abjuu keessa dhufanii isin sodaachisuu danda'u. Understand? Isinii galee kana isinii jechuun barbaada. Nama dogongore nuyi hin qeeqna yoomiyyuu taana. Ostaaza haa ta'u maal haa ta'u yoo dogongore hin qeeqna. Anamma isa duraatiyyuu malee anamma ostaazas tuqaa hin jiru, hayyoota keenyas tuqaa hin jiru, hundaayyuu kabajaatti kennaa jira. Isinii galee dhaaba kiyya deeggaru yoo an dhaaba deeggaru sana moosisuu kan danda'u nama tokko arrabsee xiqqeessee ni miti. Dhaaban deeggaru kana kan jaallachiisuu danda'u dhaaba nama biraa arrabsee ni miti. Akka namni jaallatu, akka namaan walii galu dhaabni biyya bulchaa jiru kun akkamitti ummata Oromoo waliin deema kan jedhu yaada maddisiisee barreessee maxxansa malee ani jibbinsa tokko ol kaasee tokko gadi buusuu yaada akkasii dhiisee hin jiru. Isinii galee kanaafiyyuu nama tokko bakka badiisaatti deeggartee bakka badiisaatti yoo itti deemte malee dhaqee dhumni isaa kufaatii ta'uu ni mala. Isinii galee mi amma warri jawaar jedhu yeroo sana harka rukutu eessa taa'e har'a eessa jira xaxxeedhe nyaata isaa nyaachaa jira. Jawaar mana hidhaa keessa ji'a meeqa taa'e. Me warri yeroo sana jawaar jettan har'a eessa jirtan? Osoo isin jirtanii akkamitti jawaar hamma kana mana hidhaa taa'e harka rukuttanii fuutanii achi keessa buustanii boodarra xaxxeettanii teessan. Kan miidhamaa jiru eenyu jawaari. Isinii galee kanaafuu nama jaallattan tokko bakka badiisaa itti himaa deema. Bakka tolaasaatti harka rukutaaf deema. Maaliif namni sun akka karaarraa hin maqneef, namni sun akka iddoon taanitti hin kufneef. Okay? Isinii galee hin dhugaa jirtu isinii himama. Dulloon asirraa immoo jawaar jechuun malee bu'aa tokko hin buusaniif dumbulloo tokko dhugaa rabbiiti. Dumbulloo tokko. Tooktookii deemtu jawaar, feesbuukarra deemtu jawaar, instaagiraamii deemtu jawaar. Jawaar jechuun afaaniin jawaar jechuun faayidaa hin qabu. Isinii galee waan isaafif ta'u. Isinii galee jawaarii fi hayyoonni Oromoo akkamitti walitti dhufuu danda'u? Akkamitti mana hidhaa kana keessaa ba'uu danda'a jettanii osoo akka Oromummaatti yaaddanii fi moos akka gandummaatti akka intiniitti akka jaalala fedhii foonii osoo hin taane akka Oromummaatti akka qabsaa'aa tokkootti akka intala Oromoo tokkootti walii galtee jara gidduutti kan osoo yaadantanii jettanii namni keenya amma kana wal dhabdee hin godhatu. Isinii galee namni afaanii jawaar namni amma Abiyyi bakka badiisaatti abiyyi yoo ittimi abiyyiin unumaaf qajeela. Yoo abiyyi bakka tolaatti hojjete unumaaf tola hojjeta. Yommuu bakka intiniidhetti bakka jallatitti yoo qeeqne unumaaf qajeela. Isinii galee jawaarillee kanuma ilmaan abbaa tokkooti hundi jaraayyuu. Isinii galee garuu nama tokkorraa Oromummaa fuudhaa tokkoof sabboonummaa kennaa harka rukutaa fi booda yeroo hin dhaqee intiniidhu xaxx harka marattanii taa'u. Feetan dhaaba ammaa kanatti makamu, feetan dhaaba gara biraantiin jechuudha. Feetan immoo zim jettanii keeka keessa ruuza keessa nyaachuu. Yeroo sana harka dhooftanii fi inni isiniif jecha paaspoortii isaa waan hundaasaa intiniidhee bal'aqee Itoophiyaatti eenyummaa isaa qayyaree jiraachuu jammare isiniif jecha dadhabee isin bilisoomsee isin immoo boodarra jettanii dhaqxanii dhaabatti maktanii fuutanii hallayyaa gashtanii teessan. Isinii galee jedhiin keessan bakka hin taane nama buusa isiniin jechuu barbaadeen. Ilaalchi keessan akka Oromummaatti akka gandaa osoo hin taane akka Oromummaatti ta'uu qaba. Isinii galee ammallee taanaan gama kamiin walitti dhufanii hayyoonni keenya tokkoomuu
jedha yaada bareedaa maddisiisaa malee Abiyyi irraa Oromummaa fuudha Abiyyi balaa Abiyyi kaasaa ebelu jettanii osoo hin taane namoonni kun akkamitti walitti dhufuu danda'u akkamitti dhaaba isaanii tokko ta'uu danda'a akkamitti tokkummaa isaanii cimsuu danda'u jedhaati yaada inni dhaaba ooffatan hafee jira isinii galee kanaaf iyyuu kan isin jedhutti deemaa nan tuffatina dullummaa koo hin tuffatina wallaan haqiiquma jirtu isiniif haqiiquma jirtu isiniif hima yaada kiyya hubadha tiingoftiin jedhe pirezidaantii maamii abbaa xaqii okay understand tiingi godha hasaaki isinii galee jawween akkasin jaallattan ni beekna garuu yoo jawween badii qabaate badiin jawwee kana dhaabadiin jawaar jettanii qeeqxanii yoo sirreeffattan hayyootuma keenya walii galanii deemu yoo Abii dogongoree jiraate Abii kana dogongoree kee jettanii yaada qabdan viidiyoos dalagaa barreeffamaanis yoo ta'e yoo maxxanstan unumaaf sirratu hundi jira jechuudha unumaaf sirratanii wal ta'anii deemu amma isheen asii dullatti harmiroottu as ga'u as baate jetti feesbuukii irra baate suura Abiyyee of duuba goote way suura Jawaar of duuba goote viidiyoon ati hojjettu Abiyyi faayidaa hin qabu Jawaariif faayidaa hin qabu yoo ta'e yoo tokkummaa jaraa kan walitti fidu yoo dubbatte illee yoo faarsites rakkoo hin qabu amma tokko gadi buustee tokko ol kaasuun maal faayidaa qaba jara bakka badii qabanitti badii isaaniitti qeeqqachaa bakka tolanitti tolaa isaanii dubbachaa yoo waliin deeman hayyoonni keenya tokko ta'uu danda'u oromummaan keenya cimuu danda'a bilisummaan nuti feenu dhufuu danda'a jijjiiramni isin feetan dhufuu danda'a garuu akka ammaa kanatti Abiyyi irraa oromummaa fuudhaa Jawaarati goota keenya Jawaarati abbaa qeerooti Jawaarati akkas Jawaar dhuguma oromoof bu'aa guddaa buuseera dadhabeera hojjeteera nojjenne jechaan jiru garuu isin harka rukuttaa keessatti fuudhee dhaqee hallayyaa keessa isa buusee isin jechuu barbaade hallayyaa buustan sana keessaa baasuu hin dandeenya amma isin hallayyaa buustan sana keessaa baasuu hin dandeenya Jawaariin harka rukuttanii achi hallayyaa gashtanii ofii keessan harka marattanii teessan inni ruuza taa'u ruuza isaa nyaatan asirra dhugu asirra isaa dhugu inni miskiina mana hidhaa ta'a marraa murtoo tokko osoo hin argatin kanaaf iyyuu Jawaariif mana hidhaa keessaas akka bo'u hayyoota Oromoo waliin wal tokkoomanii akka isaan deeman dhaaba bilisummaas adda bilisummaa Oromoos ta'e kaafaa'us ta'e badhaadhinas yoo ta'e yaada fudhatama qabu yaada bilchaataa isaa malee warra harmiroottoo as ga'u intinii ta'u as suura of duuba keesse suura sirra laxxafattee mungkin biloosaa inni suura isaa qabu uffattee as baatee Abiyyi nu arrabsitee Jawaariin faarsuun tokko bu'aa hin qabu Jawaariin Abiyyi sirra kaattee Jawaariin arrabsuun tokko bu'aa siif hin qabu isinii galee hayyoonni Oromoo seeraaf heeraan abbaa gadaatiin tokko ta'uu danda'u borganama garuu waan nama tokko oomsuu haasee ammatti biqqaas faate suura Jawaar qabu uffatta jetta tokko keessaa jechuudha faayidaa siif hin qabu viidiyoon kee mana hidhaa keessa Jawaariin baasaa hin jiru yaada sammuu bilchaataa yoo qabaattan Oromoo kan tokkoomsu yoo dubbattan namni keenya tokko ta'e waliin deemuu danda'a kan sammuun inspaayirdis ni ta'e hundi harka rukuttanii fuutanii hallayyaa gashtanii jawwee miskiina ofii keessan asiira gaarii ruuza gaarii nyaatanii tineetu maashaallah innis bakka hidhaa isaa inni itti hidhamee jiru waan hin taane jechuu miti garuu mana hidhaatti yeroo har'aa kana jawween yeroo argamu diinni keenya nu gammadaa kan jedhurraan kan ka'e an tokkummaa isaanii fedha malee Jawaar mana hidhaa taa'e bakkee mana hidhaa taa'e Abiyyiin qofaa hojjechuun natti tola hin jiru ani yoo tokko ta'anii waliin deeman kan natti tolu jechuudha hayyoonni Oromoo yoo tokkooman kan natti tolu jechuudha understand isinii galee maaliif waliin dadhabanii qabsoo sanaa fi hojii sana waan achiin ga'aniif jennaan ammallee waliin ta'anii akkuma Jawaar jedhe inni rirdaatii ta'e isaan shufeera ta'anii akka isaan uffatan hin barbaadu malee ani Jawaar mana hidhaa ta'uu hin barbaadu laakiin kan Jawaar mana hidhaa buuse nama jedhee harka rukuteefidha isini malee Jawaar badii tokko hin qabu warra Facebook irraa sa'aatii 24 Jawaar jedhee gurra nu duuchuu jechuudha isini galee kanaaf iyyuu nama bakka badii isaatti yoo qeeqqatan yoo maal jedhan unumaaf sirrata isin jechuu barbaade bakka dogongorri jirutti dogongoraa Abiyyi jallina Abiyyi dhaabni nama biyya bulchaa jiru kun uummata Oromoo bakka kanatti yoo miidhe bakka inni jaallate sanatti yaada qabdu maxxansadhu diimokiraasiidha rakkoon qabu nama tokko qeequun dhaaba tokko qeequun isin galee namni sun illee achi dhaabbatee bakka badiisa sanarraa sirrate bakka sana yookiin immoo biyyattii sana waggaa dheeraaf bulchuu danda'a yoo immoo bakka dogongora isaa dhaabuma sana waan hin jaalladhuuf yoo harka tume bor dhaabni sun
gara waggaa 5 dhufutti eeggachuu danda'a achi dhaabni biraan filatamuu danda'a. Kanaafiyyuu dhaaba keenya kana jaallachiisuu uummata Oromoo hammatee akka deemu waliin taanee akka hojjetan yoo barbaanne bakka dogongora isaaniitti qeeqnee deeffachuun nurraa eegama isin jechuu barbaadeen. Understand? Nanda gongoree. Nanda gongoree natti himaa warra arrabaan farestii taatan jirtu baay'een keessan. Sammuun zeeroo arrabaan farestii kan taatan jechuudha. YouTube ko subscribe godha. Please mee nama meeqatu subscribe godhe. Natti himaa yella. Anso sodaadhee baranaa qalbii kooti. Gibee gaman jaaladhe sanyii mootii miskiina mucaan kun osoo tokkummaa faarsuuti kan lubbuun isaa darbe osoo abaa'oof hin jedhin osoo kaafaa hin jedhin osoo badhaadhina hin jedhin jechuudha. Tokkummaa osoo dubbatu jechuudha. Sinigale waltajjii irratti yeroo boo jecha inni dubbatu jecha rasaasa caalu jechuudha. Kan onnee namaa qabbaneessu kan oromummaa keenyaan nu boonsisu osoo dubbatu mucaan kun lubbuun isaa darbe amma gumaa mucaa kana baasnaa kan jedhee amma dubbatee jira miidiyaa tokko irratti. Hundumtuu kaayyoon isaa bakka dhaaba isaa bareechachuuf biyyittii irratti aangoo fudhatee argamuu qofa malee waan nama tokko isin hin yaaddan. Jawaar mana hidhaa galee mucaan kun lubbuun darbe saxxeettanii teessan. Garuu immoo osoo Jawaar mana hidhaan galee qeerroo yeroo isin jedhu jirraa jettu ammoo eessa jirtu? Ammoo eessa jirtu? Irraftanii eessa jirtu? Jawaar akka mana hidhaatiif ba'uuf maaliif sagalee hin taaneef maaliif waan deemamuun karaa kallattii deemamuun hayyoota Oromoo waliin akka tokkooman yaada bareedaa maammaddisiisin hamma baatee Akeekkachiisaa jettu Abiyyi asiin ilkaan keessaa baastu asiin maalitti gootu asiin boofa itti gootu suura namaa balleessuun akkuma balleessite kanatti guyyaa Rabbii irra kaafamta rakkoon qabu. Hamma kana gootu maaliif kallattii inni ittiin ba'ee dhaaba isaa duraatti akkaataa isaa duraatti deemu maafi yaada bareedaa hin maddisiisin dulloota warraa tokko keessaa gurra nuddistus ta'e Facebook irratti ni yadus ta'e sammuun qabdan isin arrabaan farestii taatanii jirtan. Arrabni keessan kun immoo bu'aa hin qabu isin jechuu barbaade. Nama namaaf yaade fakkaatanii nama namaa jaallatu fakkaatanii bakka hin taane nama boosti dhugaa Rabbiiti. Isin galee kanaafiyyuu namni namaaf yaadu tokko akkasii miti isin jechuu barbaade. Understand? Kanaafuu waa'ee kiar beshir keessanillee irraa dhaabbadhaa. Bakka isaafi isaaf dubbattanii anaan arrabsinaa isin jechuu barbaade yoo ta'u barsaan isin galee biraa jechuudha. Goota koo si jedha. Kotu digitiku anasibekani, kotu jimitiku anasibekani. Amma sirboon gas ni bane. Sirbaacee kana hedduun jaalladha. Kanaaf ni bane. Jokootu nargu kanaaf sana uffata. Suuri kee afaan baatee naan dubbatu, gubaa jaalala kee naan dubbatu. Dhiitee bareete qobaa namite. What is your country? Kan shante dhufu afaanitti haafuma maadhee nyaata.
Sagale haati marra natti dhaga'ama yeroo naggeeffadhu garuu hin dandeenye. Arrabaan hunuma qoftanisa komentii keessan tokko kan dubbisne. Yo salamata جتني دراتن سلامتا كيسني وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مراتون كيسنا ركومنتين دوبسني سوري ليفهم أنا أقول لك علي وانكو هدون سنزال لدوغاربي دلو بينجرو هنا كانوا فلدم موتين ببشني كوتو تكتي كوتو سبيكني كوتو تكتي كوتو سبيكني ورجلو كوتي يا نورا الكواريتا إلا لسورا سوري يا فاقوا سنان بقواتو Gubajala lakina nubatu Alkamarita yelala suro Surika fanga senandu patu Gubajala lakina nubatu Ite barite Kobana mite Malas paling ko mong guddag kulak kita leja. Sura nakafat to karat tisnin tapa. Borti kiya mani yung balisa. Sura nakafat dak nakaf. Parang file ro nakawat ruga. Adi mo di rakesan. Kwa. Sura nakafat. Sura kau dah marapat. Much ajima. Love you so much. Marapat ke sume sajala leke. Sura nakawat fajjuri tuni. Profile ro nakawat wala. Profile ro nakawat. Qamu masirba biyya kiyya tokko sinaggaabasa. Jimmi jaalala naboojee jenna sirbuma jimmaarra sa'aatii meeqasanii turse ijoollee ko. Sirba Wallaggaa. Oromiyaa muuziq. Wey sirba jaalata lammi dhufe. جالت على مي مسكينة مرة من هي أدرى حياتي ربي مسنافاس سرب جالت على مي هدون جالت ولا قلت كيف جروسي شكرا كسجلت يجي وين صوت الجماعة
hammanne durusii shakira. Kida. Sita meyantala. كده شو بس اسوي ولا هدون زالك ندب تمام ما مو ولا له كان سجلت ايتي كوكور في تيجر أنا مجوبيني ما دي أنا متكاسة سربت من الغرب انت شاكا ليسا كاليسا سو هرسنا سو صبدا سينا من ادروسي شكرا كده بيكانت النسي دقاتي مرة دقاتي بطيقة باللانسو نسويني جارتي فكرت كوكوت في تيجر أنا نجوبيني شاري قد أبرانغا أوكي أمسر بقول لك قاسني بنا كتك ولا قمت نانجتني ولا قمان الرافو تصح ربي نسني فاليسو سلاوان نسني جروقا مالو ما فونا عفيرة ما يس هذا هو صح لا تربو ولا قارسني كان قلت يسري سوى ولا واه
Akeekkachiisa. Mazet and Gatinarga. Namni basa. Wajada walargani. Ya Rabbi gooftaa koo boorcii namaaf balleessa. Anti sirbinti ni kun bareeda. Dhugaa sirba wallaggaa boorcii namaaf balleessa. طيب سربة شواتكم واسمي أقابسو سربة شواتكم سربة شواتكم سنة أقابسي أجيران باش أوكي سربة شوات كده
بيك ولا استهزأ Thank you so much. Okay. Why not to worry? Why not to worry? يا ربي يا ربي. خلاص مرة بقى. Thank you. وين يصير بعد إمام في؟ ونوما نبسي. Enggak Rafla? Halagan halaguma. Halagan halaguma. Maltu halagaan infrajali. Ache ko sagale kasi baate dute anak ke galbi. Agi futa khalas. Roror marrante malu serbahat sekali bayin saya. Malu malu. Malu. Safi make it na kata wamita. Mataki ya rafu da dia. Apa itu? Pekaran turun itu fakata. Mali maafiyyoo natti mufattan afuutunaaf jedha lafti galgaladha natti mufattanii akkasii raftanii hin barbaadu YouTube kiyyammoo subscribe naaf hin gootan taanaan qanii tokko jiinsii uffadhu malee gurdiidhaan inni foola isinitti meera gurdiidhaan inni foola isinitti meera okay walii galle miti guyyaa tokko gurdiidhaan malee surriidhaan malee nuuf yoo subscribe naaf hin godhe maal cufamuu diddee
hawaan beektu ma intini qabatti malee subscribe naaf hin gootan taanaan kala sarraaf hin ga'a laptopin kiyyalle baay'ee ho'ee jira jechuudha harraaf nu ga'a qabeenyi koo kanumaan qabeenya biraan qabu yeroon isiniin jedhu qabeenyi kiyya kooti yeroon isiniin jedhu gara fuulduraa bitachuu nama hin dandeenye osoo hin taane bakka takka bitadheena kanuma kunuunsa qabachuun qaba. Snigale ijoollee kun subscribe naa godha please amma boon eegala خلاص service fiteen jira boon eegala amma طيب subscribe naa gochaan jirtani amma boodhaa fi kunis amma nun booda yalla mega keessa subscribe godhan akkasin taphachiisa dhugaa rabbi akka nama maraatee jechuudha akka nama maraatee maqaa meeqa fudhachaa sin taphachiisaan jira isin subscribe gochaa jirtani mimi keessa nama 150 meeqatu daawwataa jira jina iddee jira 8 manatti fakkaata wala 56 kanaaf iyyuu hundi keessan deemaati takka subscribe godhame please ilmaan oromoo wala rabsuurra wal guddisitu caala gadi xiqqeessee naaf ta'u dileetni gale fordadheen jira kanaaf iyyuu please wala rabsuurra wal guddisu caala yalla takka mee deemaati subscribe godhame hammi irra jirtan kun deemaati warri na jaallattanis warri na jibbitanis andullatti keessan rakkoon qabu deemaati subscribe naa godha hayya yalla nama meeqa subscribe godhame hamma seen ilaala deeqa 5 yalla YouTubein ki hawa tube jettanitti barreessuun secondii keessatti search gootanii argattu linkiin asirratti isin maxxansamu emailii sin gaafata nan beeka subscribe gochuu hin dandeessani garuu haa ta'u malee itti barreessitanii salphaatti search gootanii argachuu dandeessu maqaan kiyyaa hawa tube dha okay gabaabaadha okay fayyuma isin boarsaan filmii natsaa kana yaaki televiziyoona karaabaa kaffalaniiti ilaalu beektani miti televiziyoona yeroo ilaaltan karaabaan hin kaffalama ji'a keessatti amma filmii natsaa akkasitti na argattanii jechuudha filmii natsaa in kolfinaan dubbii siirasiisniitti maal jira filmii natsaa kan hawaa buskuta kan fakkaattu amala qabeetti hulla nagariin ishee miidhagaa 100% hir'ina tokko osoo hin qabaatin kanaafiyyuu buskuta amala qabeetti miskiin akkasii kanatti daawwatture subscribe gootanii kushina madaamii keessaa baasaa hin beekamu carraa riskii rabbi karaa namni guddatu sinii galee tariyoon doraalin lama naa dhufe tokko siniif kenne tokko fudhadha okay طيب ورمكو subscribe gochuu akka hin daganne hawa tube jedhaati subscribe gochuu osoo hin taane dullatti keessan kana rakkoon qabu ilaalaa daawwadhaa viidiyoo ishee sinii galee dullattiin as keessa ilkaan qabdi as keessallee as kanallee buskuutiidha yaani ilaaluudhaaf waan nama kaffa'u tokko hin jiru surree uffatteellee istaayilii keessan agarsiisuudhaaf malee intini miti okay yeroo tokko moobaayilis zanaan ni balinaati zanaan ni bal bakka umriin keenya deemetoo yuunifoormii uffannu ana majiinsi meeqabite Uma sinna arrabstaniif uffachuu sodaadhe. Uma sinna arrabstaniif as keessatti wanti namni na arguun jiru rabbi malee akka nama bakka zinaa jiru akka nama bakka shiishaa jiru akka nama safuu hin beeknetti nama arrabsitu. Eessatti afuura baafadhu miyaan eessatti afuura baafadhu keessaan deemee shakashakuu kana malee akkasii hin qabu. Asuma irratti immoo isinii waliin kolfee oonaasee isiniif shaarmutaadha isiniif maraatuudha. I don't care rakkoon qabu yoonaan jettan yoona arrabsitan أنا ربكي سنتنا مفاجئ سبسكرايب وكذا أوكي إيش جليكو سنة زالة سنة كذا أنا رمو ربين سنة زالة ربين اللي سنة حق أجيلشو هوا إحنا اللي حق أجيلشو هوا مسكينة فهنين حاسة وكل فمالي كما كيسان شكو ينبيكتو عملك كسي ينبيكتو أسرت مو كل فتي تابت سوري وفتي وأنا بربادي حاسوفتي سنيجالي انت لا اورموت وان تاتي افابل ستاتي نما كيا وجن حسو ركوميتي بنغالي كيس هاور شكشغو يجوا افانساني كاني مبيكني دوغا ربي افانساني كاني مبيكني كم بنغالي وجنكي اي لاف يو سو ماتش دي كمبا غديا كان دنگتو ارغني زرا انا وركسيتي بنغالي وجن ولمبي وان سبونتو قالي اوكي بنغالي وجن تلا ولمبي افابل ستاتي اسران سنطبچيستو سبسكرايب غوتني ولين بوارتني الرسول يستني قوسا كان الأصول ولين تيمتني يا سلام والرب نسن الرجالته هم وانا عرفتني التيوركون كورمني كيسنا أنا في قلة بدأ وانا عرفت ما ديت أمني يونتين تدرسني قال لي نمي تكون معرفسي مورالي ما كيناي no matter understand يوتيوب كي ديماتي
subscribe na godha comment keessan booddee dubbisee isa dhunguun itti kennamu mal dhunguu qambaa godhe itti kenna isa like godha isa maal jedhama zigzagiin kun sasi gadi gasha isa bilooki ta'u malu bilooki godhe of jala baasa isa afaan badu jechuudha isa afaan baduun barbaadu sini gale nama barate nama fageesse yaadu danda'u malee comment irraa hin dubbisne sinin jechuu barbaadeeni zim jedhee man xabadhe kana dhufes xabaafidha እና ዋይ kiar beshir sanamo ittiin ga'a video kiya gidduudha muraalle share godhaaf yoo eerate jechuudha gidduudha muraati ittiin ga'a kiar sana jechuudha badambi nyaachuu qaba akka irree baasuuf yoo keessoon duwwaa ta'e yoo surree tokko ayyarachuu dadhabe nyaata isa furdisu nyaachuu qaba 100% understand kana sin jechuun barbaada kanarraan kana fi nagaan bulaa oromoo ko sinan jaalladha yoo isin mufachiise rabbiif jechan ifama sin gaafadha good night ingiliffaatiin mootota keessa makamaalif intala faranjiin biyya beekee dhalattedha jechuudha okay addunyaa kan beeke baratee kan barsiise jechuudha aba tsaada ammasin ittiin nu arrabsitan kana wallaggatu bisin barsiise ni galee so kanaaf jennaan fidel keessan sirriifadha osoo abbaan qubee jiraate jechuudha isin qalxaa amma fidelama osoo hingootii warra nama arrabsaa jirtan kana jechuudha ni galee amma fidela tokko roon argani way osuma fedhin na kufalchiisa osuma hin fedhin dubbisu yoo dubbifame illee hiikaa hin qabu dubbisu illee hin danda'amu tini galee kanaaf iyyuu afaan oromoo qubeen keenya kabajaa qaba oromummaan keenya kabajaa qaba sabboonummaan keenya kabajaa qaba jecha miidhagaa jecha das nama jedhu barreessaa malee oromoo ta'e sharmuuxaa oromoo ta'e sharmuuxaan hin jiru abadan jara warra kan oromoon asmaaritti dhalattee guddatte yoo ta'e hin beeku Senegali kanafi oromoon elameedhaan deema safuu qaba jechan taanee nama dharrabsu nama gorfata okay kanafi oromoo taatanii abaxaadaa nu fayyadama nu narrabsina please tumureen jira waan hordoftaniif guddaa galatooma ulfaadha nagaan bulaa iji nagaa wal nu argu bor walitti deebina youtube ko subscribe gochuun hin dagatina anafaani baasee sin kadhachuu hedduun natti ulfaadha beektu oromoon wal kadhatee osoo hin taane wal guddisuutu yaani beekee ofiif intini jechuu wayya amma nuyi kadhaatiin malee hin gootan jechuudha isaayyuu nu arrabsaa oromoon wal guddisuun beeknu wal arrabsuun wal xinneessuu miidiyaa wal irratti gubuu kana baranni waan ta'eef wal guddisuun beeknu almuhim haa ta'u akkuma jirutti ta'e youtube kiyya subscribe na godha kaafaa wales badhaadhinis adda bilisummaa oromoo sakoon qabu oromummaadhaan kun oromummaa wantiif jennan oromummaa dirqama kee baadhu subscribe godhi comment like share godhi okay wanti sinirraa hir'atu hin jiru wifi fi madaamiidha achumaan itti bohaarta namoonni baay'een xaffashamanii yeroo dhufanii viidiyoo kiyya ilaalan hawaa yeroo facebook irraa si'amnu hedduu nutti qabbanaa facebookiin yeroo itti dhuftu waa hedduu bakka na hirraanfachiisa xabni kee kanaan jedhu jira commentii majalatti moo gama dhuunfaatiin osoo hin taane hawa gaafa itti dhufte viidiyoo kee argu yaadane keessaa balleestaa kan jedhan danuutu jiran dhuguma dhammuuti annaman taphachiisa naman kaffa'u haasaan kiyyallee naman miidhu malkiin kiyyallee naman jibbisiisu jechuudha 100% nan bareedachuu osoo hin taane dullummaa kana keessa malkii akkasii qabaachuu galata rabbii jedhee saniin booddee immoo ittiin of guddisa xiqqoo ishee jechuudha okay kanaafuu qaqqaaliiwwan kun anis nan bohaarsas nan jaalladha Jimma media network lubbuuk yanile hedduu jaalladha yella mana gannaaf bulan isin jaalladha dhugaa afaan keessanirra okay kan oromummaa isin ungadhe moo sagama dhuunfaa jaalalaa hin taane kan oromummaa jaalala isiniif qabu afaan keessanirra yella nagaan bula okay bye bye comment keessanirra dubbisni booddeen dubbisa inshallah okay love you sin jaalladha baay'ee hedduun sin jaalladha dulloomtee jirta oromiyaa dulloomin jira maani oomin dulloomne hin jedhe galboota ku love you so much hedduun sin jaalladha sin ise deemuun barbaanni laakiin lafti galgalaa jira madaamiin kiyya amma ijaazaa deemtee jirti mana hin jirtu ani guyyaa arraba kanaaf sin taphachiise dammoo tokko warri madaamiin yalla goomii jettee mana kwaa sitti gootu barrii jechuudha ulaa kan sitti rukuttu ganama kaatee yalla na raqaashu dammoo tokko حبكم مرة حبكم يلا باي نقام بلا